yeroo hedduu waa'ee dadhabinaa fi kufaatii ABO'ti fi chaartaraaf jaalleen coratti gaafatamaa godhanii abaaran haqa malee yeroo hedduu waa'ee dadhabinaa fi kufaatii ABO'ti fi chaartaraaf jaalleen coratti gaafatamaa godhanii abaaran haqa malee yeroo hedduu waa'ee dadhabinaa fi kufaatii ABO'ti fi chaartaraaf jaalleen coratti gaafatamaa godhanii abaaran haqa malee sobaan ani koraa dhaabbaterraa ka'ee hanga chaartaraatiif hanga ammatti tolcheef tola ta'e hundaaf wajjin itti gaafatamnaa badii ta'ettillee wajjin itti gaafatamnaa jedhaniit hoogganni gaafas ture hundi waliigalee murteessee rekoordii lafa kaa'ee jira. Odoo dhugaan kun jiru waan ABO'n balleesse jedhamu hundaaf isa abaaru. Kun dhugaa. Sensitivitii qabnu beekaa, garagarummaa qabnu beekaa, tokkummaa qabnu beekaa, hundaaf kabajaa qabna. Leencoo ilma qeesiiti. Abbaan isaa qeesii guddisa. Garuu waa'ee amantii Islaamaa haga Islaamaa takka beeka. 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 Kanaaf Eid Mubaarak jechaatiin jaalleencoo keenya kana hoggana keenya anaaf akka obboleessaatti ilaalaa hedduun jaaladha. Beekumsa guddaa inni qabu kabajaadhaan akka dhaggeeffattaniin jaalleencoo isiniif afeeraa isinillee akkuma kiyyatti jaalleencoo rabbi umrii dheertuu si haa kennu keessa bulii ture akka jettanii abdiin qabaa jaalleencoo Itoophiyaa haaraadhaaf qabsoomna kana naman gaafan naman kadhan Itoophiyaa olaantummaan keessaa dhabamte keessaa haqamte kana dhugeessuudhaaf qabsoomna handhuura biyya sanaati nuti walakkeessa isaa jirra dhihaa hamma bahaatti kaabaa hamma kibbaatti jijjiirra akkasii yoo finne nu fayyada jenneeti Itoophiyaan borii isheen nuti qabsoofnuuf yeroo ilaalu namni Sidaamaa keessa Itoophiyaan borii isheen nuti qabsoofnuuf yeroo ilaalu namni Sidaamaa keessa Itoophiyaan borii isheen nuti qabsoofnuuf yeroo ilaalu namni Sidaamaa keessa Itoophiyaan borii isheen nuti qabsoofnuuf yeroo ilaalu namni Sidaamaa keessatti of arga nami Gedee yeroo ilaalu keessatti of arga nami Oromoos yeroo ilaalu keessatti of arga ummata kamuu of keessaa hambifteen ijaaramtu kan ummatoota saboota hundaa kataate mirga saboota hundaa ka walqixa kabajju ka saboota qixaa walqixa taasiftu Itoophiyaa isee kana dhugoomsuun nuuf bu'aa qabaa jennee amanna. Gaafa sun ta'e bilisummaa waaraa arganna. Bilisummaan dhuman qabu. Gaafa cunqursaa tokko jalaa baatu cunqursaa biraa jalaa ba'uuf immoo qabsoofta. Fakkeenyaaf mirga politikaa yoo qabaatte caalaatti hiyyuma keessaa ba'uudhaaf qabsaa'uudhaaf carraasii kenna. Sunis qabsoo bilisummaa biraati. Isa sanatu nu hafa malee mirga politikaa keenya nu dhuunfachiisaa bifa kanatti yoo ilaale. Federation dhugaatti jaaramte faayidaan Oromoodhaaf qabdu maali
قافي لقيت وان كان برد برد فولدرا كديمو دنديس خلنا تولنياتو إفني فولدرا كديمو دندين ما عارف إفني كومباني يا رجال كبار ترى خمسة أباليبان جامع أباليبان قافتي يا تكون أجل ستوكه دولة نماتيس أكو بيك كموت ماني وياني كام مجروف كا دران دبر سوري دكتاتور تكوندي وجين إنساني والفكات يرى هدوهم نكتوانا هناني في سرنا ديمقراطية تنامناني ورا سرنا ديمقراطية تمام لكن هو ورا هاكو في برباد تكمل لي داندين ساك عريف كرار إنساني تشوفان ورينا كان كرار إنسان مونا إنساني كان جاء كان نمت تشوفه تجرو وسوارجات فتاني وسوارجات جرتاني أما مال تملتي لكن أبدي مال تجار كيسنجتة ورا كان كرنا جاتين داندي ويني ساكسفنا لكن مو سبب أنا فروماتني أرقم سيف جرتاني وانت سنت ملتي مال أنا كرنا تقوتي تقول يادني كيس أنا كا يوم سياسات لكن أنا كنا موت تس كواجنا وسجون أبدي نسموه كنو دنديتني
murni kanirraa jechuun warra diktaateera ta'e kanirraa abdiin isa nuu kennuu dandeettan yookiin wanti isa nutti mul'isuu dandeettan maaltu jira fuuldura kana gaafiitti galatuma. Maqaan kiyya Ibraahim anillee gaafiitti wanni guddaan silaa ta'e irratti wanni jennu ilaalchi hanga har'aa mootummaa kana keessa garuu xiqqaadha. Mootummaa kanarraa siyaasa addunyaas ta'e biyyaata itti dhufne haa jennu immoo hanga ammaa ka agarru fuulli tokkollee nagayaaf hin jiru jara kana bira. Afaan isaanii nagayaan dubbisuun danda'amu akkamitti saaqama? Asuma qofatti mari'atamu moo biyya keessaa ni qabdan? Akka fakkeenyatti nama qe'ee fi tolcheetu qe'ee abbaa qabdu dhaqaa jedhanii jaarmaalee Oromoo kan biyya keessa jiruuf kaas jiru wajji yoo akkamii hajuuta dura. Tan lammataa haala garagaraatiin agarra warreen habashaadhaa akka ollaatti ka fudhachaa jirruu fi wajjiin tokkummaa jaarrannaa jennee dubbachaa jiru kana isaanii wajji mariin teenya akkana fakkaatutti biyyattii san keessatti. Maqaan koo Fiqiruu Lamuu jedhama. Gaafa chaartira keessaa baatanii abbaayee keenya obbo Leencoo barataa yuunivarsiitiin ture waltajjii sana irratti yeroo isin labsitanii achan ture. Waan inni isin ammoo jettanii gam tokkoon waan sanaan waan tagaaf isin dubbattanii wajjin waan mormuu natti fakkaata. Innis immoo sababa isaa isaanii wajjin hojjechuun akka hin danda'amne taa'anii wajjin haasa'anii nagaadhaan waa xumuruun akka hin danda'amne akka isaan qawwee maleessaa afaan nagaatiin jaalalaan aboo taayitaa qaban sana laannee kan dubbatamaa ture yeroo sana kan isin chaartira keessaa baataniif kanumaaf amma maaltu jijjiirame biyyatti galtanii warra biyya keessaa wajjin ammalatti isaanii wajjin hojjechuudhaaf akeeka qabdu moo yoo akeeka qabdu ta'e immoo dhaabbolee Oromoo warra ammaa maqaama federaalaatiin dhaabbatanii jiru isaanirraa maaltu isin baasasanii gaaffii gaafachuu barbaadu baay'eetu jira garuu yeroo irraan kan ka'e kanuma lamaan akka dhaga'uu barbaada deebisan. Tole, maqaan koo Tolasaan jedhama. Duraan dursee baay'ee galatoomaa qabsoo kana gootan hundi keessaniyyuu. Amma gaaffii ani qabu garuu gaaffii Oromoon durumaa kaasee qabaataa ture. Hundumti hoogganoota kan turan hundumtuu baay'een isaanii taayitaarraa gadhiisanii jenereeshinii warra haaraa yookaan dhaloota haaraadhaaf karaa uumuu hin dandeenye tokko tokko darbanii mana barumsaatti deebi'u. Mana barumsaatti deebi'anii barumsa isaaniitti fufuu. Kaan boqonnaa fudhatanii kitaaba barreessu. Ammoo maaltu dhalannaani ammas irratti deebitanii maaliif immoo warra dhaloota haaraadhaaf isaaniin olii guddistanii akka isaan aangoo fudhatanii yookaan qabsoo kana geggeessan maaliif hin goone. Inni lammataa immoo ammas yoo achi Oromiyaatti deebitanii isinis aangoorra akkuma yeroo tokko Jaal Nagaasoon aangoo marra taa'anii waan biraan hojjenne uummata Oromoo achumaa gadi qaban malee waan biraa waan godhan hin qaban. Akkuma sana isinis immoo yoo aangoo argattan aangoo marra teessanii qabsoo Oromoon geggeessine yoo kan akka gooneef uummata maal gaarantii maalii kennituuf kan jirudha. Galatooma. Nama shan guutee jira. So ati masaa lammaffaadhaa nama tokkoffaa taataa jechuudha.
Hayyee. Bayyaan hin jalqaba itti naa guutta. Marabbaa tole. Gargaarsa kee guddaa kana barbaachisu badheemu. Nagaamu. Qabsooftanii fi galata guddaan obboleettiitiifis guyyaaniifis obboleettiin wanna isaan jiran tokkotu jiru kan amma jirurraa wayyaa jedhan waa'ee ODF irratti taasisaa ODF kan amma jirurraa wayyaa isa jedhamudha. Taansee immoo gaafa ODF dhaabbate keessatti waan obboleettota ta'aa jiranis akkasuma maas miidiyaa irrattis argaa turre ilaalaa turreera. Isa keessatti maal jedhani duraanis Itoophiyaa dimokiraatessuu. Gaafa Itoophiyaa dimokiraatessuu jettan ofuma keessaniiti biqiltanii fi keessaniiti hojjettanii qabsoo kana sadarkaa kana geessanii yeroo har'aadhaa Oromoon wanta inni jechaa jiru freedom kan jedhamu bilisummaa obboleettiin morra deebiinanii waan isaan jiran tokko ni gaaffii isaatiitiif maalii wajjin kan isin haasoftan tokko isaa TV irratti Skype irratti waan isin jettan tokko Oromiyaa is a nation not a tribe. Oromoon gosa tun ta'ini biyya yeroo isin jettanii dubbattan har'a immoo ji'a sadan arfan darbe keessatti immoo deebitanii Itoophiyaa dimokiraatessina gaafa yeroo isin jettanii raadikaalaayizii Oromoo gootanii yeroo isin deebitanii immoo qabsoo biyya keessatti deemaa jiru the young generation the qubee generation yeroo isaan amma isaan ilaalan bilisummaa Oromiyaa kan isaan ilaalan. Oromiyaa fi Itoophiyaan har'a maanii paralaalii deemaa jiru jechuudha. Ethiopia is different, Oromia is different. Akkaataan nuti qotee bulaatii fi inni barataasi, inni barsiisaasi, inni nagadusi, inni somaalisi Oromiyaa fi Itoophiyaa addaan ilaalaa deema. Yeroo amma immoo isinii nami beekamaadha, a legend person, a leader. Kan akka keessanii kan Dr. Bayyaan kan akka Boleetoo Lataadha keessanii kan immoo yeroo isinii we go to democratize Ethiopia rose in jettanii tokkoffaa immoo hojiiruma hojjettaniif danqaa tokko hin taaneesi. Bilisummaa qabsooftaniif tokko ijoollee har'a kaatee jirtiitu the Y generation, the me generation dudura akkamittiin isaan kanaaf maal deebiftuudha. Galatoomaa kanumaa ragaafii qabu. Akkasin keekaan jalqabdan hin beekan illee ammas keekumaan naa deebistu akkas walitti gaarii miti. Gaaffiin koo akka seera gadaa Oromootti yookaan immoo biyyoota dimokiraasawaa ta'eetti namni tokko gadaasaa yoo fixate hayyuu ta'eeti eebbaaf yookaan gorsituu ta'e ta'a. Isin garuu warri hayyuu ta'uu maltanii achi keessaa baatanii dhaabaa jirtu. Kun immoo uummata Oromoo gargar bibittinsa moo tokkoomsa? Tokko kana. Inni lammaffaan gaaffiin koo obbo Leencoo fi obbo Leencoon waan guguddoo sammuu Oromoo keessaniitu waan gaarii galatoomaa sanaaf. Garuu yeroo ammaa kana immoo yeroo itti deemaa jirru kanatti yeroo qabsaawaan kufaa jirutti yeroo qabsaawota sun biraatii kufani irbuu seentanii waliin turtanii irbuu isaanii gattanii dhaaban biraa dhaabdanitti keessa keenyatti baay'ee nutti dhaga'an. Kuni Oromoo biratti akka hin taanetti ilaalamaa jira yeroo ammaa. Dhaabonni ciccitanii adda bilisummaa Oromoo faffaca'ee isa jettanii fi adda bilisummaa Oromoo obbo Leencootu dhaaban biraa dhaabaa jira. Qaacaas kan dhaabee baase isadha. Jijjiiramas kan baase isaa. Ammas immoo ODF gad fidatee kan dhufe isaa yeroo jedhamee uummata bal'aa keessatti odeeffamudha. Kana akkamitti ilaaltan isin? Obeessa yeroo gabaabsini gaa. Yoo ayyee gaaffii koo itti mufaa garuu qeeqanaan jettuu nan beeka. Akkuma qeeqaattis ta'uu danda'a. Gaaffiin koo inni duraa dhaabni keessan
ODF kan waltajjii marii yeroo mallasaan du'ee xalaa jajjabinaa barreessitanii turtan. Akkasumattuu mallasiin dinqisiifachuudhaan waan isin barreessitan. Yeroo kanatti garaa laaffifachuuf moo dhuguma onneerraatii isinitti dhaga'ameeti waan isin barreessitan tokko kana. Inni lammaffaan yeroo kana barreessaa jirtan uummanni Oromoo anniyaa jaarsaaf jaartiin yeroo biyyarraatiin ari'atamu anfillootti yeroo uummanni lafarraa buqqa'u barattoota Oromoo biyya keessaatii hidhamtee murtiin dabaa orootti laatamu waa tokko hin barreessine. Waa tokkos hin jenne. Gootichi jaarraa abbaa gadaa yeroo lubbuun kanarraati darbanis waan tokko hin jenne. Amantii isinirraatii dhabne mee kana maal jettu tokko gaaffiin koo. Inni itti aanu filannoo biyya keessaatti hirmaachuuf warra kaleessa qawwee dhiiga Oromootiin dhufe qabsaa'ota isin maqaa dha'aa turtan dhiiga isaaniitiin dhufe qabatanii diinatti galan waliitiin filannoo irratti hirmaachuuf deemaa jirtu. An jedhamu odeessi jira. Kana akkamiin ilaaltu? Gaaffii lamaan qabaa. Gaaffii lamaan sana immoo yoo isin naa eeyyamtan personaali isin lamaaniif tokko tokko keessan yoom gaafadhe yoo isin naa eeyyamtanidha. Eeyyamtaniitu? Yes, of course. Okay. Obbo Leencoon otoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaati hin baane ta'e dhaaba ODF jedhu kana ijaartu. Ani Obbo Bayyaan immoo bara 70moota keessa adda bilisummaa Oromoo keessaa baatanii EAPAatti seenuutiin EAPA tajaajilaa turtanii dargiifaan Isappaa tajaajilaa turtanii isa dargiin biyya kanatti sin ergee biyya kana keessattis akka iskoolaarii akkasiin ergeen dhaaba murtoo guutuu jedhu dhaabdanii socho'aa akka turtan. An amantii sinirraatii dhabee sin gaafachaa jira dhiifama. Dhaaba kanatti dhaabni sunis bakkaan ga'u yeroo didu dhaaba adda bilisummaa Oromootti deebitan. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaas yeroo ammaa kana baatanii ODF'tti dabalamtaniitu. Kuni uummata Oromoo biratti akkamitti amantaa sin argachiisa? Mee kana wanaa deebisaa galatooma. Galatooma Shaafiin jedhama. Gaaffii tokko biyya gallaa ittan iyyamaa wayyaanii biraa gattamoo qaallitti mateessanii mirga Oromootiif falmuudhattu. Kanuma galatooma. Maqaan iyyaa jedhama. Gaaffii lama qabaa jechuudha. Gaaffiin tokkoffaan an qabu kaleessa jaallan dirree qabsoo irraa wareegama turan biyya Oromiyaa abbaa itti taanee mirga keenyaaf qabsoofnaa jedhanii jaallan ahan jechuu hin dandeenye dirree qabsoo irraa wareegama turanii jechuudha. Har'a immoo maqaa sullee nakka yeroo sanitti yeroo jaallan sun kufan sanitti qabsoo isaan irraa kufan san bakkaan geennaa ilmaan Oromoo kagadaaf bakkaan geennaa xurreetaa irraa wareegaman san bakkaan geennaa dhaadannoon Oromoo san ture jechuudha. Har'a immoo isan kagabbaataniin maqaa sallee jijjiirtanii maqaa biraatiin gabbaatan jaallan kaleessa qabsoo irraa kufan san akkamitti laaltanii saniin jedhu. Isanar maqaa dhibii qabdan isaan ammoo kaleessa maqaan isaan irraa kufanillee ka dhibii ejjennoon isaanii yaaddi isaaniillee ka dhibiidha jechuudha. Isaanarra Itoophiyaa ittanii kaatanii jirtan. Kaleessa immoo isaan Oromiyaa kophaa kutannaa biikeen abbaatti taanaa kan jedhu irraa kan wareegamanii jechuudha. Kanaaf isan jaallan kaleessa qabsoo irraa wareegam agan jechuu hin dandeenye ilmaan Oromoo san akkamti ilaaltanii akkamti yaadattan tokkoffaa kalameessooti ayyee qabsoo Oromoo agi isin deemtellee hin beennaa sadarkaa isin geettellee hin beennaa jechuudha. Okay, sadarkaa kanaanu baate isanarra
in qabsoofnaa hara kanaan qabsoofnaa ettanii haatanii jechuudha. In qabsoo Oromoo kaleessa lakkamii takkisiin diigamte namoonni yaadata guutuma guutuullee yoo beeku ba'an. Ambisan akkum kaleessa san as teettanii in qabsoofnaa afaaniin jettamoo deemtanii akka sila qabsoon haqa sun godhamtuutti biyya Oromiyaa galtanitti boson kee yoo karaan isan baatan kun isan baasuu baate qawwee hidhattanii ilmaan Oromoo wajjin hidhattanii bosona galuu barbaaddamoo asum teettanii akkuma kaleessa sanii ammallee afaaniin hin qabsoomnu jettan kan jiru. Gaafitii tana galatooma. Jara wanni yeroo dheertuu nurraa fita yaada nama amma dhiyeessu. Ijoolleen otoo qabsaa jirti waggaa 20 hidhimee nama tokkootooti. Ijoolleen abaa'oo jettee jirti. Isinoo baandiraa kunoo nama 10 asii laattu Kamal Leengaddi dhufee jeneraal Kamaali ani galatoonfataan ture Leengaddi dhufee Abashaa jalite as keessaa namni sadii nama afur godhanyaa kootiin arrabsan wanduu matta wanduu nyaaka tabaabare ende mindin ነው አቶ ኮይሳበ የደምደሎ ልጆ ብቻ ነው የሚገዛ ወንድ መጣ አይደል ወንድ እኮ ነው እንጂ አላባን ቆልቲ ዲጋ መይቃዱፍ ነው መይቃዱፍ አባም መይቀፈን ፈቴ ደም የወኔክ ልቃውን ባዳታ ምን ወንድ ሆን ወመቲ ፈተራ አነማ ከና ለምል ኑሃሶች የዳሶች ሲሱ እንደው ፈፍኔራ ቶኮታ ቆጣ ቶኮታ ነው ኡማ ገረገረ በታኔ ወይና አማ isin baatan kun ijoolleen dhaloota jirtu kanatti ijoolleen Ameerikaa Abbabee Abrahaam kan jedhamu caansaa itti hiitee fuutee bira dhuftee biyya Itoophiyaa guddaa jedhan kanaa itti qoraan baattee bishaan bu'aaftee hundumaa agartee biyya sana agartee dhufte. Ijoolleen Ameerikaatti dhalattee Oromummaan irraanfanne Oromummaa yaadachiiftanii. Galata nama balleessuun hin taane hojjetameera xuruutti hojjetame kaa'ee garuu isheen kun yaada ijoollee hoddaa ammata barsooti irratti dhumaa jiru kan isa ijoolleen geggeessu jalaan falasheessuu isheenoo abaa'oo jettee jirti Tigreen dadhabaa jirti tuma akka jiru dadhabaa jirti sobaa jirti tokko kuni lammaffaa lafa dhaabbii tokko maaliif fira tokko hin qabaanne Keeniyaan maqaa keessaniin arrabsamna. Dhugaan jiru kanaa miti. Ka isaanuu dabaaf akkasitti nama nu keessaa argatan isa hidhamaa isaanii illee haa ta'u. Nuti haqaaf Amaara keessaa nama ni dhabna jettanii yaaddu. Tigree keessaa nama ni dhabna jettanii yaaddu. Moonuma kanatu jara akkasii barree barbaannee amansiifnee hoogganuu hin dandeenye. Ofirratti amantii hin qabnu nuti. Kanaaf Oromoo haaraa uumuu qabna kanan jedhu. Namoota akkasii barbaannee ijaarree of cinaa hiriirsinee haqaaf dabaaf miti. Haqa isaaniitiif, haqa keenyaafis, haqa saboota biraatiifis. Isa kana kan ni deemu. Yoo didamee kan gaaffiin jedhu ani warri didu ni jira, warri fudhatu ni jira jechuudhaan hin deebisa. Gaafa 91-92 sana keessattuu gaafa mootummaa ce'umsaa keessaa baatan wayyaanee wajjin hojjechuun akka hin danda'amne hubattaniitu deemtanii haadha maaltu jijjiirame gaaffii bareedaadha kun. Gaaffii wanti jijjiirame baay'eedha. Baay'ee. Isaan ganna 20 ol biyya sana bulchuun jijjiirama mataan isaa. Oromoon an dhiisee deemee fi Oromoon har'aa garagara. Humni isaanii waggaa 20 har'aa turee fi har'a jiru garagara. Kanaaf waa cufti bakkuma ganna 20 ture jennee of amansiisuun hin ta'u. Waan jijjiirame kanaa caalaatti hubachuudhaaf achitti argamuu qabna. Bakka kanaa homaa hubachuu hin dandeenyu. Isa kanarraa kaaneeti. Maaltu mararaa afaarraa adda sin godhaa kunis gaaffii deddeebi'ee ka'u. Garaagarummaa gurguddaa qabna. Mararaan faan filmaatumarraa qooda fudhachuudhaaf ijaaraman. Filmaata ganna 5 deddeebi'ee dhufurraa qooda fudhachuu. Sirnichi hafee wajjin rakkina hin qaban. Nuti sirnichuma wajjin rakkina qabna.
heerichuma isaanii higga mangisti jedhan sanaa wajjin rakkina qabna. Higga mangisti sun heeraan bakka bu'uu qabaa jenneetu amanna. Bakki dhaquu barbaannus sana adduu nu godha. Aangoo yoo fudhattanii aangoo kana isinitti mi'ooftee nama daddalatti dabarsuu diddanii yeroo kaan immoo boqonnaa fudhattaniitu kitaaba barreessitu gaaffiin jedhu ka'ee rabbi carraa ani qabaadhee kitaaba barreessuu na dandeessise nasiifa kennuun jedha.